tiktaakiitiin dhuftanii hayyamamaa taatanii bakka kanatti argamu keessaniif maqaa dhaabbata gurmuu guddinaa fi jijjiirama godaantotaatiin asumaan isin galateeffachuu barbaada. Wanti qaaliin addunyaa tanarratti mallaqaanis bitamuu hin dandeenye jiraate yeroodha. Yeroo keessan qaalii guyyaa hojiirra ooluu wajjin guyyaaf tajaajila hawaasaarra ammallee gama laayiviitiin kafaltii takkaan alatti uummata kana tajaajila jechuudha. Hayyamamaa taatanii bakka kanatti nuuf argamuuf ammallee namni akkanaatu hojjetaa mootummaa tahee yeroo ammaa kanatti argame akkanatti hawaasa isaatiif onnee dhaabbatu baadhatu argamuun isaan akka lammii Itoophiyaa tokko gammachuu guddaa takka dhagahama. Asumaanis isin galateeffachuu barbaada maqaa dhaabbata kanaatiin. Baga guyyaa har'aa kana sa'aatii keessan qaalii nuuf jecha qooddanii bakka kana nu argamtanii kabajamaa galatoomaa rabbiin isin galateeffatu. Madarakicha garuma keessanii isin gadhiisa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Warri amantaa biraallee as keessa jirtan galatoomaa. Jabinni keessan jabinna keenya waldaan kun baay'ee socho'aa jirti sooshaal miidiyaa irratti tookaalidha eegalee tokkummaa keessan agarsiisaa jirtu. Ani Beekaa Jibriil Nagaoon jedhama, ogeessa seeraati. Abbaa taayitaa kominikeeshinii Itoophiyaatti gorsaa seeraa fi akka abukaatootti ta'eeti kan hojjedhu. Egaa dabalataanis illee hojii mootummaa kan biraallee kan hojjedhu jira. Duraan dursee dhiifama uffata kanaan sooshaal miidiyaa irra ba'uun hin eeyyamamu kabaja keessaniif jecha anumama kootiin tiishartii wantoota adda addaa uffachuun jaalladha. Suufii illee uffachuun jaalladha. Yoo maqaa qalal jedhee uffachuun jaalladha. Dhiifama guddaa isin gaafachuun fedha jechuudha. Maaliif uffata kana kan dambii mana murtiiti. Namni tokko gaafa mootummaa yookaan nama dhuunfaa bakka bu'ee mana murtii deemu uffata kanaan ala chilootii irra dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Nama dhuunfaatiin alatti. Kan dhiifama kanaa gootan isinitti himuun barbaada asumaan jechuudha. Itti dabaluun immoo tooppikii keenya guyyaa har'aa akkuma bunaanis lulaanis ijoollee jajjabduu baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf sooshaal miidiyaa kana namoota beekumsa hin qabnetu algooriizimiin isaa namootuma hawaasaaf yookaan immoo haasaa gaggaarii fi waan gaggaarii hawaasaaf hin dabarsine asirratti godhama. Ijoolleen kun garuu cimanii mul'ii gara sooshaal miidiyaatti fiduudhaan ofiillee hojii daldalaatii eegalee haga hojii barnootaa amantaatti baay'ee hojjetaa jiru. Baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Jajjabaadhaa, isin cimaadhaa. Yeroo sadaffaadhaaf mana kanarratti affeeramee tan jira. Gaaffii qabdan wanta guyyaa har'aa irratti mari'achuu feetan irratti na gaafachuu dandeessu. Okay, gaaffiin keenya akka seensaatti bal'inaanis kan isinitti akka nu deemtan barbaannu. Dhiheenya kana naannaa Oromiyaa kan ilaallatu labsii seeraa mootummaan gadhiise takka jira. Lafti qabiyyee kaartaa fi pilaana hin qabne haa ta'u yookiin immoo haasaa naannaatti beekamaadhaan caraqaa jedhamee beekamu kanaan wal qabatee abdeetii mootummaan kennetu jira. Yoo hubannaan keenya sirriis hin ta'in namni namarraa dhaga'ee fida waan ta'eef san akkasiin nu sirreessitan gamanumaan isin gaafachuu barbaada. Sanii wal qabatee ibsa labsii mootummaan baase sun maal jedhaa? Nuuf maal fayyada? Akkamitti hojiirra oolmaan isaa maal fakkaata? Amma kan jedhu irratti jalqabnu kan isin irra nuuf yaada akka irra nu kennitan barbaanne. Inni lammataa ammoo mannaa fi lafa maqaa namoota garaagaraatiin yeroo ammaa kana obboleeyyan keenya biyyoota Arabaa keessa jiran maqaa maatiitiin haa ta'u fira ollaa yookiin namoota garaagaraatiin manneen bitatu ta'a. Mana kana akkamitti awunar gochuu danda'u? Yoon immoo manni kun kan ganamu kan taatu taate akkamitti deeffachuu danda'u waan san? Yookiin immoo achi taa'anii hoo gara maqaa isaanii jijjiirachuu hin dandahanii? Biyyama amma jiran kana ta'anii yoo hin danda'an ta'e immoo biyya dhufanii jijjiirachuuf hangamitti fudhata? Seerri hoo akkamitti sappoortii isaan godha? Keessahuu dubartoonni maqaa namoota garaagaraatiin ijaaranii mana san guutumaan guututti qullaa keessaa bahuun yeroo garaagaratti himannaa fi boo'icha miidiyaa kanaa ta'eera. Kanarratti mootummaan kallattii akkamii kaaheera? Dubartoota keenya hoo garamiin garuu
Hayyee galatoomi Luula. Egaa mootummaan naannoo Oromiyaa murtee jabaadha jedhame murteessee jira. Murteen kun immoo sochii hawaasa dinagdee hawaasa keenyaa caalaatti kan cimsuu fi akkasumas immoo dhiibbaa silaa ijaarsa seeraan alaatiin hawaasa kanarra ga'u dhiibbaa dinagdee hawaasa kanarra ga'u akka irra hin geenyedhaa fi labsii kana dambii kana baasee jira jechuudha. Egaa dambiin kun dhugaa dubbachuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa ofirratti murteesseeti malee dambiin kun seeraan illee heera mootummaatiin illee jechuudha. Kun immoo mootummaan aantummaa seera nama tuumaa aantummaa hawaasaaf qabu irratti kan agarsiisuudhaan kan dambii kana baase jedhee tan amana jechuudha. Egaa dambiin kun dambii lakkoofsa 259/2018 jedhameeti kan waamamu. Egaa dambiin kun immoo dambii ijaarsa seeraan alaa seera qabeessa taasisuudhaaf ba'eedha jechuudha. Dambiin kun egaa kan inni hojiirra oolu guutuu Oromiyaa keessatti yoo ta'u magaalota gurguddoo 3 Bishooftuu fi Adaamaa akkasumas immoo magaalaa Shaggar kan inni ilaallanne yoo ta'u magaalonni kun durumaanuu pilaanii jala waan galanii jiranuuf fuulduratti meebii wanti haaraan yoo uumameen alatti ammatti dambii kanaan kan hin hoogganamne ta'uusaa asumaan beekuu qabdu jechuudha. Egaa dambiin kun namoota ijaarsa seeraan alaa kallattii karaa karaatiin bifa bittaatiinis haa ta'u, bifa kennaatiinis haa ta'u, bifa qabiinsaatiinis haa ta'u, lafa magaalaa keessaa qaban, lafa magaalaa moggaafamanii keessaa qaban seera qabeessa gochuudhaaf kan ba'edha jechuudha dambiin kun. Egaa dambiin kun har'allee itti dabaluudhaan qajeelfamni tokko ba'ee jira. Qajeelfamni dambii kana hojiirra oolchuu ijoollee biyya alaallee baay'ee fayyadamaa taasisu ba'ee jira jechuudha. Egaa qajeelfamni kun dambii kana raawwachiisuuf kan ba'e yoo ta'u, egaa dambichi immoo hawaasa biyya alaa jiraatan ta'ee biyya keessa jiraatanii haaluma qabiyyee itti qabatan ragaa dhiyeeffachuudhaan bittaaf gurgurtaas haa ta'u, kennaanis haa ta'u, kallattii kamiinuu haala itti qabiyyee bifa mormii hin qabneen qabiyyee jaraa itti qabatan agarsiisuudhaan ragaa sana dhiyeessuudhaan seera qabeessa ta'uu kan danda'an ta'uusaa kaa'ee jira jechuudha. Egaa dambiin kun namoonni lafa kana yookaan immoo mana lafan ilaallatu mana magaalaa keessaa qaban kun tokkoffaa irratti lafti isaan qabatan kun pilaanii magaalaa sanaatiin kan waliin faallessine ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf pilaanii magaalaa sanaa gaafa jennu haala pilaanii magaalaan sun kaa'een fakkeenyaaf pilaanii magaalaa tokko karaa keessoo ni qabaata akkasumas immoo giriin eeriyaa ni qabaata bakka masjiidaa ni qabaata bakka mana amantaa adda addaa ni qabaata jechuudha. Pilaanii kanaan kan waliin faallessine irratti ijaarsi manaa ijaaramee jiru seera qabeessa ta'uu akka danda'u kaa'ee jira jechuudha. Inni kan biraa ulaagaan kan biraa dambiin kun kaa'e keessaa inni tokko manni ijaarame sun bara 2005 hanga 2018 kana ta'uu qaba jechuudha. Mana kana gidduutti ijaarame ta'uu qabaachuusaallee kaa'ee jira jechuudha. Manni kana achitti ijaarame haala inni itti seera qabeessa ta'uu danda'u hin keenye jechuudha. Maaliif kana hin keenye labsiin 271/2011 ba'e labsiin suni 2005 jechuudha kan federaalaa kan ba'e manni labsii kana achitti ba'anii seera qabeessa ta'uu ni danda'u yoo pilaaniidhaan waliin faallessine wanti jedhu waan jiruuf dambiin inni kun in ilaallatu dambii kanaan keessatti kan hammatamu bara 2005 hanga 2018 ji'a 7ffaa yookaan guyyaa dambiin kun ba'eetti kan hojiirra ooludha jechuudha. Egaa inni kan biraa manni ijaarame suni saatalaayitii irratti mul'achuu qaba yookaan immoo waajjirichi saatalaayitii yookaan bifa mul'atuun asii gad yeroo laalanu yookaan meeshaa itti fayyadama lafa ittiin adda baasanu yeroo laalanu manni sun keessatti mul'achuu danda'uu qaba jechuudha. Inni kan biraa namni lafa kana yookaan mana lafa ilaallatu sirriin jedhama mana kana hojiirra yookaan immoo mana kana seera qabeessa godhachuu barbaadu umuriin isaallee waggaa 18 ol ta'uu akka qabu kaa'ee jira jechuudha. Inni kan biraa waraqaa eenyummaa diijitaalaallee qabaachuu akka qabu
kaa'ee jira jechuudha dambiin kun. Egaa dambiin kun kana kaa'ee kan dhufe yoo ta'u ijoollee biyya alaa jiranuuf illee carraa tokko immoo qajeelfamni dambii kana raawwachiisuuf ba'e tokko kaa'ee jira. Kana jechuun namoonni biyya alaa jiranuu obbolaa isaanii abbaa isaanii yookaan haadha isaanii yookaan fira isaanii yookaan namatti dhiyaatu karaa bakka bu'iinsaatiin yookaan bakka bu'iinsaan ergatanii seera qabeessa godhachuu akka danda'an kaa'ee jira jechuudha. Kana jechuun silaa maqaa jaraatiin kan hin taane silaa maatiin jaraa gana yookaan immoo sichitti faayidaan hin taane kan seera qabeessa ofii maqaa ofiitiin godhu ijoolleen biyya alaa jiran fayyadamaa akka ta'an mootummaan itti yaaduudhaan namoonni biyya alaa jiran bakkuma jiran jiraatanii bakka bu'iinsa maqaa jaraatiin akka kaartaan kun ba'uuf yookaan akka lafti isaan qaban manni isaan qaban seera qabeessa ta'uuf godhamee jira jechuudha. Kanaaf dambiin kun egaa akkuma sila isinitti himuuf kaa'ee ture dambiin kun dambii hawaasa keessaayyuu hawaasa keenya naannoo baadiyyaatii gara magaalaatti lafoota adda addaa manoota adda addaa ijoollee keenya biyya keessa biyya alaa ba'anii manoota adda addaa magaalaa keessatti ijaaran akka jarri rakkoo dinagdee hamaaf hin saaxilamne yookaan immoo akka jarri rakkoo xiinsammuutiin illee hin beektu haala jireenyaa amma jiru namni jiru hin beektu waan ta'eef mana tokko ijaaruun cimaa waan ta'eef kanuma giddu galeessa godhachuudhaan mootummaan murtoo cimaa kana murteessuudhaan hawaasni akka deeggaramu taasisee jira jechuudha. Egaa dambiin kun ammallee kan inni hawaasa keenya keessaayyuu fayyaduuf itti yaaduu isaa sooshaal miidiyaa irra jirra shaggar adaamaanii fi akkasumas immoo bishooftuun maaliif akkaafe hundi keessanuu xiinxaluus hin dandeessu jechuudha. Maaliif hawaasonni baay'een inni akka jiraatu hin beekama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isa kana akka kanatti yaaddanii yeroon kenname garuu waggaa tokkotti waan ta'eef daftanii itti yaaddanii lafa keessan kana gara seera qabeessaatti ammumarraa kaaftanii ammallee beeksifni bahuu jalqabeera waan ta'eef ammarraa kaastanii imbaasii Itoophiyaa deemtanii wukkilinnaa kennitanii kutaa wukkilinnaa kennantu jiru konsulaan aangoo atarnii qaba. Aangoo atarnii jechuun aangoo bakka bu'iinsa kennuu qaba waan ta'eef imbaasii Itoophiyaa biyya jirtan deemtanii wukkilinnaa erguu dandeessu jechuudha. Egaa wukkilinnaa kana gaafa kennitan maqaa keessaniin akka ta'u illee irratti eeruudhaani namni sun dhimma lafa sanaan dhimma mana sanaan wal qabatu xumuruu kan danda'u yoo ta'u garuu wukkilinnaa guutuu ta'uu hin qabu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf wukkilinnaan kun jijjiiruu haala ta'e gochuu nama biraatti dabarsuu akka hin taanee fi eegumsaa fi gibira mootummaa fi seera qabeessummaa mootummaan barbaadu qofa gochuu akka danda'ullee kana irratti akka xaqqabsiiftan asumaan isinitti himuun barbaada. Inni kan biraa dambii kana hojiirra yeroo oolu namoonni lafa kana seera qabeessa godhatan bara 2005 kaasee hanga 2018 liizii gatii ka'umsa liizii lafa sanaa kaffaluu akka qabanullee ni ka'a jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf lafa sana kan qabate bara 2005 haa ta'u 2006 haa ta'u 2007 haa ta'u kaffaltiin kaffalamu gatii ka'umsa liizii magaalaa sanaa yookaan gatii ka'umsa liizii naannoo Oromiyaa gatii ka'umsaa gaafa jennu gatiin ka'umsaa 2500 ta'uu danda'a. Meeqa akka ta'e amma naannoo Oromiyaatti ani quban qabu garuu gatii ka'umsaa sana kaasee akkasumas immoo adabbii wanti jedhamu hin jiraata akkasumas kaffaltii barbaachisoo magaalaan sun murteessu kaffaluudhaan lafa sana seera qabeessa akka godhachuu dandeessan mana sana keessa seera qabeessa godhachuu akka dandeessan kaa'amee jira jechuudha. Egaa wanti isin beekuu qabdanu Shaashimanneen hoo jedhaa jirtu as jalatti magaalaa Oromiyaa guutuu keessatti hojiirra oola. Exception to Bishooftuu, Shaggar and Adaamaa City. Kanaafiyyuu Adaamaa, Bishooftuu fi Shaggariin alatti guutuu Oromiyaa keessatti dambiin kun kan hojiirra ooludha. Kanaaf ijoolleen biyya alaa jirtan warri seera qabeessaan mana maadaamii jirtanu dhufuu isin hin barbaadu. Yookaan immoo achi kaatanii dhuftanii lafa keessan jijjiirachuu isin hin barbaadu. Bakka bu'iinsa kan jedhamu kuni indaraasee waan jedhamu jechuudha afaan Amaariffaatiin. Bakka bu'iinsi kuni imbaasii deemuu isin gaafata. Konsulaa yoo imbaasiin naannoo keessan hin jirre konsulaan hin jiraata. Konsulaa sana deemtanii bakka bu'iinsa kennuu dandeessu. Waa'ee bakka bu'iinsaa irratti illee viidiyoo biraallee isin hojjechuu hin danda'a haala kamiin gochuu akka dandeessan. Ammallee kan biraa warroonni mana maadaamii baddanii paaspoortii illee qabdanu yookaan diijitaal ID qabdanu
teelesign wanti jedhamu applicationii irra jira isaan isa kennuun akka danda'amu teeleen itiyoo teeleen launch godhee ture in hojjetu galtanii yaaluu dandeessu garuu osoo konsulaan naqin osoo bakka tokko naqin teelesaayinii applicationii buufattanii achirraallee bakka bu'iinsa kennuu akka dandeessan ni danda'ama jechuudha. Kanaaf gaaffii kanaan wal qabatuun yoo jiraate ijoollee tokko tokkoon galchaatiin nama 3-4 keessummeessee bu'a jechuudha. Gaaffii takka asirratti kan gaafachuu barbaadu bakka bu'ummaa yookiin indaraasee namaaf kennuudhaaf yeroo ammaa kana wanni national ID gaafata. Namni tokko bakka bu'ummaa kennuuf national ID Itoophiyaa qabaachuu qaba. Dirqama jechuudha. Ofii kiyyaallee dhaqee waan laalee fi national ID kana namni biyyaan ala jiru akkamii argachuu danda'a? Egaa national ID isintu itti dhiyeenyaan beektu national ID biyya kamittuu lammiin Itoophiyaa fudhata akka jiru beekamaadha jechuudha. Maybe biyyoota konsulaan qabneen alatti biyya alaa taa'amee national ID akka ijoolleen keenya argachuu danda'an mootummaan haala mijeessee jira jechuudha. Isa kana itti zittanii fudhachuu dandeessu. Haa ta'u malee biyya alaatii as wukkilinnaa erguudhaaf national ID'n faandamentaali miti ammatti jechuudha yookaan barbaachisaa miti jechuudha. Garuu maanni paaspoortii qabaachuu qabdu paaspoortiin keessan haaraa taanaan hayyama jireenyaa biyya sanaa yoo hin qabnellee bakka bu'iinsa deemtanii kennachuu wanti isin dhowwu hin jiru jechuudha. Haala kamiin deemtanii akka dhaqxan qofatti yaaduudha malee paaspoortii vaalid ta'e paaspoortii expired hin taane yoo qabaattan imbaasii Itoophiyaa yookaan yoo imbaasiin achillee jira konsulaa achi naannoo keessa jiru deemtanii naannoo keessan jiru deemtanii bakka bu'iinsa kana kennuu akka dandeessan dhageenye. No. Lula silkiitu itti gaggalaara natti fakkaata. Hawwi waan gaafattu qabda gaaffii qabdanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamoo obbo Beekaa Jibriil ana dhufu ganagaan dhuftanii waamicha keenya kabajanii itti aansuudhaan barnoonni waa'ee lafaatiin wal qabatee jiru bal'inaan darbaa jira. Gaaffii bal'aas hin qabu. Namni hedduun maaliif magaalaan Finfinnee Shaggarii fi Adaamaan keessa maaliif akka ooluu dhabdallee gabaabsitanii dubbattaniirtan natti fakkaata. Warroonni manni jalaa diigame maaliif dhimmi keenya kun gama seeraatiin nu ilaalamuu dhabeedha gaaffiin hedduun akkuma as jala argartan kana. Kanaan wal qabatee seerri mootummaa nama baasaaru maal akka jedhu xiqqoo soora nuu baatanii jedha. Lulaa deebiteerti. Lulaa naa xumurattu. Itti fufii Lula. Sirrii hin jirre irraa ishii deebisaatii itti fufaati maastar jaalalas deggaaffii qaba jedha. Ka ishii deebisaatii itti fufu rakkoon. Egaa magaalaan Shaggarii fi Adaamaan akkasumas immoo Bishooftuun maaliif akka hafe mootummaatu beeka. Kaayyoo of danda'e yookaan immoo magaalaan kun durumaan maastar pilaanii jala galanii ta'uu danda'a. Kanaaf immoo lafootaa fi manoota pilaaniin ala jiranu mana kana pilaaniitti deebisuun maybe danda'amuu fi dhiibsuu danda'a. Waan biraas ta'uu danda'a. Wanta nuti beeknu hin jiru jechuudha. Warroota jalaa diigameen amma ammaatti wanti dubbatame hin jiru. Qajeelfama haaraa ba'e kanarratti wanti jedhame yoo jiraate qajeelfama sana barbaannee isiniif dhiyeessuu nan danda'a. Garuu dambii 259 mana dhaabbataa jedha. Mana dhaabbataa hiika mana dhaabbataa kana maal jedhee kaa'ee mana bara 2005 hanga 2018 baatii 7ffaa kanatti jiru jechuudha. Mana saatalaayitii irratti mul'atu jechuudha. Kanaaf dambichi kan ilaallatu mana seeraan alaa ijaaramee jiru jechuudha. Mana ammatti dhaabbatee jirudha jechuudha. Galatoomaanis yoo carraan naa kennitan gaafii qabaa duraan dursee hundi keessan akka baga jiraattanii Beekaa Jibriil irraan eegalee hundi keessan anaa jiraatu. Yeroo dheeraa addaan bannee turre. Gaafii lama qabu keessatti waa'ee amma diigamsa manaa irraa eegalee. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee manni kun kan diigame manni kan miidhame akka hawaasaatti waan akka hawaasaatti dhufe rakkoo illee qabu garuu
dhimma ijoollee shamarran biyya Arabaa jirtudha. Wareegama guddaa kafaltee ijoolleen sun mana kana ijaarattee deebitee jireenya isii buqqa'ee jiru hin taane keessa jiraataa jirti. Waan kana keessatti mootummaan warri mootummaa waliin dalagan gaafii yoo gaafatan gaafii seeraa gaafatanii waan kana shamarran teenya akka sirreessatan akka sabaatitti isin gaafadha. Kan biraa immoo shamarran teenya biyyoota adda addaa kan jiran keessatti waa'ee manima wakilinaa jettan irratti wakilinaa kana shamarran teenya yeroo baay'een argattu. Nama fakkeenyaaf namoonni Awurooppaa jiru imbaasii sana inni imbaasii sana irraa wakilinaa seeraa nama muluu wakilinaa namaan kennanii anama fakkataan kiyya baafadhee wakilinaa obboleessa kiyya naa bituu danda'u garuu qabeenya keessan gurguruu hin danda'u. Qabeenya keessan qofa naa qabee waan silaa jettan wantoota amma maqaatti jijjiiratan wantoota adda addaa naa oofuu hin danda'a biraazariin kiyya. Garuu mana san deebisee gurguruu hin danda'u. Naa bituu hin danda'a. Wakilinaan naa kenname akkasitti jira sun amma wakilinaan bareedaa. Wakilinaa gaa waan nama saalfachifne waan qabatamaan argeef jechuudha. Kan amma namni keenya ijoolleen teenya dhumaa jirtu ijoolleen biyya Arabaa jirtu kan mana koontiraataa keessaa baatee kontiraata ala jirtu. Fakkeenyaaf imbaasii waan kanarratti illee gargaaruu hin danda'u. Wanni kun ijoolleen tun akkamitti wareegama fakkeenya badee warra waggaa 7 waggaa 8 taa'ee biyya Arabaa jiru jira. Waan kana mootummaan ijoolleen sun imbaasii sana argachuu hin dandeettu. Qabeenyi jarri dalagattee waggaa wareegama guddaa baaftee kun jalaa badaa jira. Maaliif garaa jalatti galgala kanuma yaada adda addaatu nu dhufaaf gaafii kana sin gaafadha. Gaafiin kun tarii isiniifis ulfaataa ta'uu danda'a. Rakkina kana akkamitti keessaa bahuu dandeetti ijoolleen? Mootummaa namoota ijoolleen daandii irraa diigame kana mootummaan bakka biraati. Maqaa naannoo namni martuu dhaloota naannoo ofii keessaa qaba. Waan kanatti mootummaan bakka buusuuf hin danda'u qabeenya ijoollee jaraa diigame kun. Namoota wareegamee fooqii gubbaaf darbee jira fakkeenyaaf ijoolleen. Namni keenya waan kana tarii biyyatti dhagahuu dhabuun ni mala. Mootummaatti iyyatanii iyyata kana mootummaan deebisuu dhabuun ni mala. Waan kana akka haarawaatti illee kaaftanii osoo uummata gadi buuftanii jechuu barbaadeeti. Galatoomii maasters. Dhimmichi dhimma seeraati. Ani kanan isin naaf feertan dhimma seeraati waan ta'eef siyaasa makachuun sirrii miti. Anis ogeessa seeraati. Siyaasa makatti jira dhiifama guddaa. Kanaaf mootummaan hawaasni fayyadamaa akka ta'uuf malee bifa kamiinuu heera mootummaatiin kan wal faallessuudha jechuudha. Heera mootummaatiin lafa tokko seeraan ala hojjechuun akkasumas immoo labsii liizii lafa magaalaa 721 bifa kamiinuu manni bara 2005 as ijaaramee seera qabeessa akka hin taane labsiin sun kaa'ee ture jechuudha. Haa ta'u malee fayyadamummaa hawaasaa akkasumas immoo barbaachisummaa hawaasaa fi dinagdee hawaasaa cimsuudhaaf hawaasni akka abdiin kutanneef mootummaan murtoo cimaa kana murteessuu an galateeffachuu qabu jedheetan amana jechuudha. Maaliif isin meebii seera beekuu dhiisuu dandeessu, seerri maal jedha beekuu jechuu dhiisuu dandeessu. Kanaaf seera gaafa jennu waliigaltee hawaasa it is emanating agreement emanating from the people jechuudha seera jechuudha. Kanaaf waliigaltee hawaasaati. Waliigalteen hawaasaa kun immoo kan inni mirkanaa'u bakka bu'oota uummataatiin. Wantoonni caffee fi mana maree bakka bu'oota uummataatiin ba'an siis bakka bu'a jedhamee waan yaadamuu fi kanumarra darbuudhaan deebi'ee mootummaan itti yaadee lafti kun seera qabeessa akka ta'u yookaan manni kun seera qabeessa akka ta'u yaaduun waan guddaadha. Siyaasatti waan hin galuun barbaanneef. Haa ta'u malee haala qabatamaa amma jiruuni dambiin kun fayyadummaa hawaasa keenyaatiif kan dhufe yookaan immoo introductionii isaa seensi isaallee hawaasa fayyaduuf akka ta'e ni ka'a jechuudha. Egaa asirratti warroonni reef dhuftanii mana keessan qabdanuu maqaa jaalallee keessaniitiin dhiifama naa godhaati. Maqaa namoota booddee shakkii isinitti fiduu danda'uutiin akka qabeenya kana keessaniin godhanne kan maqaa sanaan akka hin taane asiin dhaamsa isinii dabarsuun barbaada. Maaliif yoo xiqqaate gaaffii 50 dhibbatu keessan na gaafatamaa oola jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdu bakka bu'iinsa kennadha. Bakka bu'iinsa imbaasii yookaan konsulaa deemtanii bakka bu'iinsa kennattu maatii keessaniif jechuudha. Maatii keessa yookaan fira keessan, abbaa manaa keessan, haadha keessan, ilma keessanii kennitanii maqaa keessaniin lafti kun waggaa tokko keessatti seera qabeessa akka isiniif ta'u godhachuu dandeessu jechuudha. Egaa seera qabeessummaa kanaaf immoo birrii yookaan maallaqa lafa liizii akka kaffalamus kaa'amee jira jechuudha. Maasters mootummaa waan yaade qabaa kan jettuu fi ani waa'ee kanarratti mootummaadhuma osoo gaafatanii bareedduudha. Ani qaama mootummaa. Isinumattuu waan mootummaa ta'ee chaafee isin gaafadhe waan biraas hin taane qaamni mootummaa waliin dalagu mootummaa haa ta'u hundi waan saba hunda keessa jiruuf ijoollee jedheeti malee waan biraatiif ammeenyatti hin fudhatinaa galatoomaa.
Ayyee. Anis akka hawaasa tokkootti nan fedha. Bareedduudha. Haa ta'u malee bakka hojii kootiillee federaala malee Oromiyaa miti. Dhimma kana immoo naannoo hundarratti kan appilaayi ta'e osoo hin taane mootummaan naannoo Oromiyaa hawaasa naannoo Oromiyaa irratti baadiyyaa dhufanii mana magaalaatti ijaarratan. Biyya alaa deemanii ijoollee mana magaalaatti ijaarratan kana rakkoo dinagdeetiif akka jarri hin saaxilamneef kana murteessa waan ta'eef ulaagaa isaa keessaan illee yeroo barbaadanitti maal akka barbaachisuu fi maal gochuu akka qabdan illee keessaan illee qunnamuu dandeessu. Gorsa biraallee dabalataa dhimma seera irratti dhimma barbaachisaa ta'e hunda irratti isin gorsuu hin danda'a. Kanaan alatti waan biraa keessa seenuu hin barbaadu isinan jaalladha. Xumureera yoo gaaffii hin jedhe. Galatoomaa dhiifama guddaa yoo dogongorree jiranne galata guddaa qabdanii nama ofii yoo gaafii gaafatanii gaafii iftoominaa gaafatan namatti tola. Isinis iftoominaa waamicha shamarran teenaa dhageettanii yeroo baay'ee bakka gaarii bira dhaabachuun waan jara harkaa bade kallattii dhuftanii hagan uummataaf dhaabachuun waan gaariidha. Hedduu ulfaadhaa kabajaa isin jaalannaa. Borus abdiidhaaf waa yaada jarri qabdu bira dhaabadhaa shamarran teenaa gadhaabaa ijaaraa namni ijaaruu danda'u namni kallattii shamarran teenaa keessattuu shamarran teenaa miidhama hedduu qabdi gaafa duraallee isin jedhaa jira. Kana akka sabaatittis ta'e akka mootummaatittis ta'e shamarra tana gadhaabuun dirqama keessanii maaliif shamarran miidhama guddaa qabdi. Dhiirris torba kufee torba kaa shamarran garuu sadi kuftuun kaatu. Wanta kana waa'ee shamaraattus gaafii nuti ta'ee isin gaafannee isin jechuu barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa. Galatoomaa. Sagaleen kee hin jiraa munaa? Sirriitti jira ni jira. Irra deebiidhaan waniin aan isiniin jedhu Jimma hoo, Roobee hoo, Asallaa hoo, Arsii hoo warri jettanii gaafattan Dimshaasha beekaa. Magaalaa sadi Bishooftuu, Shaggar, Adaamaa, Finfinnee malee hunda isaatii jedhan. Adaamaa Bishooftuu Shaggariin inni ilaallatu jedhan. So magaalaa takka wanni nama gaafachiisu hin jiru jechuudha. Ani bakka tanarratti gaafii lamaan isin gaafachuu barbaada. Akka seera Itoophiyaatti akka amma seera Itoophiyaa nuti ittiin bulaa jirrutti lafa qullaa bituun yookaan immoo gurguruun ni danda'ama. Yeroo baay'ee waan kana wani jedha bituun yookiin gurguruun ni danda'ama. Takka lammaffaa labsiin amma bahe kana lafa ni ilaallata lafa qullaa jechuudha. Lafa manni irraa diigame haa ta'u yookiin manni onni jedhaa ta'u ni ilaallata labsiin kun. Gaafii lamaan kan akkanaa deebisuu barbaada. Namoonni duris gaafataa. Ayyee galatoomii Luulaa tokkoffaa lafti akka heera mootummaatti heera jechuun abbaa seeraati. Seerri isa dhaabbatee kan bahu heera mootummaatti lafti hin gurguramu, hin bitamu, kennaan illee exceptioniidhaan malee darbuu hin danda'u jechuudha. Lafti qullaan hin bitamu, hin gurguramu. Lafti kan hawaasaa fi kan mootummaa Itoophiyaati jedha heerri mootummaa jechuudha. Namni lafti sun abbaa qabatee jirurraa yoo nama biraatiif nama seera qabeessaan lafa sana process godhaa jiru yookaan immoo itti fayyadamaa jiru mootummaan gaafa barbaade haasaa yookaan immoo beenya kaffaluudhaan lafa sanatti fayyadamuu akka qabuu fi beenya barbaachisaa ta'e immoo lafa sana nama seera qabeessaan qabatee jiru kennuu akka qabu heerris ni ka'a labsiin beenyaas ni ka'a jechuudha. Kanaaf lafti gurguramuus bitamuus kan hin dandeenye ta'uu beekuu qabdu jechuudha. Inni gaafii lammaffaa maal jedhu? Gaafii lammaffaan labsiin amma bahe kuni lafa qullaa ni ilaallataa jedha. Lafa manni irra hin jireen ilaallataa jedha. Egaa labsii miti kan ba'e labsii osoo hin taane dambiitu ba'e. Dambiin kuni lafa qullaa hin ilaallatu mana jedheeti kan inni kaa'e. Mana dhaabbataa yookaan mana ijaaramee jiru dha kan inni jedhu. Kanaafiyyuu lafa qullaa hin ilaallatu. Maybe waan mootummaan murteessu hin beeknu dhimma lafa namni jalaa diigame kan pilaanii magaalaatiin waliin dhiibne irratti wanti haaraanis jiraachuus hin danda'a dhiibuus hin danda'a wanti nu beeknu hin jiru garuu hamma irraatti amma dambii ba'e sana akkuma ba'een hin dubbise durallee viidiyoo isin hojjetan ture waan ta'eef dambii kanarra waa'ee lafa duwwaa hin jiru lafa duwwaa irratti illee dambiin ba'uu hin danda'u jechuudha because heera mootummaatiin waan wal faallessuuf jechuudha. Kanaaf akka kanatti qabadha. Guutuu Oromiyaa ta'uusaa immoo tokko tokkoon gaafachuu caala
sallee beekuu qabdu jechuudha. Galatooma. Irra deebi'ee warroonni as jala jirtan wanni nama galchaa hin jirreef gaafiillee qeebalaa hin jirreefi namni kun nama guyyaa hojiirra oole amma immoo halkanii borganama immoo hojjetaa mootummaatii gara hojii deemanii so isin asirratti keessummeessaa buluuni nama tiktaakara akkanumatti nama oliin haasa'uu dandeenyu miti sadarkaa oliillee beekuun dirqama so kanaafi waa'ee seeraa ta'u labsii dambiilee ittiin bulmaataatiin wal qabatee mana tokko bituun yookiin lafa tokko bituun homa seeraa wal qabate kam irratti illee gaafii warroonni qabdan ammallee gorsa waa'ee seeraatiin wal qabatee leenjii warroonni barbaadan lakkoofsa isaanii keessaan dubbisaatii yookiin immoo lakkoofsa isaanii isaan asumaan piroofaayilirraa akka nuuf kaa'aniin gaafadhaa keessaan dubbisaatii waan barbaadan san gaafadhaa tajaajila barbaadan san yeroo firii tahanitti akka isaan isinii deebisan isaanis wanni jechaa jiru anis abdii guutuu irraa qaba amma immoo asirratti takka takkaan ol baafnee nama hunda waliif gaafii fi deebisaa gochuu hin dandeenyu maaliif fuulduraafillee waa hedduuf nama kanatti ajamna waan ta'eef jechuudha kanasumaan isinii barbaada namni gaafii waan garaagaraa qabdan foloo godhaa keessaan deematii gaafadhaa foloo godhaa keessaan deematii gaafii keessan gaafadhaa haala saniin isinii deebisuu danda'a. Kan biraa wanni ani as biratti akka isin gadhaabdanii naa himtan barbaade yeroo baay'ee lafa akka meetira haganaa birrii haganaan jedhamee ni haasa'ama. Seerameef gaafii natti ta'e kan. Kanaaf wayitawaa bittanis wayitawaa gurgurtanis gatii osoo hin tahini waa'ee seeraa kana akkamitti akka isaan hubannaa gochuu qabanii fi wanni kun maallaqa guddaa at least miliyoona walakkaadhaa olii dhimma lafaa fi dhimma manaa irratti birriin bahu xiqqaa yoo ta'e Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana jechuudha. Minimum miliyoona takkaa gadi lafti hin jiru naannaa kamillee so waan kana akkamitti akka isaan laaluu qaban kaartaa fi pilaana eessaa akka isaan mirkaneeffachuu qaban sanada kana eenyuun akka isaan mariisisuu qaban irratti osoo daqiiqaa lamaaf irratti qonuu baatee jechuu barbaada suma dhiifama guddaa jechuudha. Maal jettee nagaamti kosa? Sagaleen kee nagaamna? Nagaamu. አሁን አሪፍ ነው። Ammoo አሁን አሪፍ ነው። Amma nagaamti kosa. Waa'ee bittaa fi gurgurtaa lafaa kanarratti wal qabatee wanni kun seeraan dhorgamaa akka ta'e ijoolleen akka qusatan akka dhimma faratti immoo mana wahii yeroo gurguran sanada akkamitti akka isaan laaluu qaban eessaa akka isaan mirkaneeffachuu qaban osuma waan bitiin dura eenyuun mariisisuu qabu gama seeraa kanarraa xiqqootti keenyaaf hubannaa osoo kennitanii maaliif wanni kun yoo xiqqaate qarshii miliyoona olii waa'ee lafaa naarratti qarshiin bahu xiqqaa yoo ta'e so kanarratti bituun dura akkamitti deemuu qabu mala jijjiirsiifachuu qabu at least eenyuun mariisisanii osoo gaariidha eenyu rikomandu gootan jedhee akka ogeessa seeraa Ayyee galatoomi Lulaa dhugaa jettee waa'een dhimma lafaa dhimma baay'ee walxaxaa fi dhimma lubbuutillee lafa jechuun lafti yoo hin jirre addunyaan kan isiin irratti wal loltu lafa namni kan irratti wallaadhaan lolu lafa waan ta'eef lafti akkuma jedhamu lafeedha kanaaf maal gochuu qabdu lafuma seera qabeessa gaafa bittanu waajjira lafaa dhimmi sun ilaalu deemaati faayila sana kaartaan overlaappiin jiraachuu maaliif lafti tokko fakkeenyaaf yeroon barataa ta'ee yuunivarsiitii Jimmaa keessatti baradhu mana murtii piraaktisii hojjetaan ture maaltu nu mudate addacha irratti jennu kaartaa afurtu dhufe lafa tokko irratti kaartaa afurtu lafa tokko irratti dhufe jechuun hunduu haqa qaba garuu kaartaa afurtu dhufe guyyaa wal fakkaataadha yeroo wal fakkaataadha lakkoofsa wal fakkaataadha turte hanga kana dirasii deemaa jechuudha kanaaf maal gochuu qabdu jalqabaa lafa yookaan mana seera qabeessa gaafa bitachuu jettanu bakki isin deemuu qabdan waajjira lafaatii fi maandisii haasofsiisuu ilaalchisuu dirqama qabdu jechuudha. Yoo kanan ta'in namumni tokko kaartaa fuudhee hardi kooppii isaa qofa isinitti kenna yoo ta'e yookaan immoo bakka bu'iinsa nama biraa bakka buusee bakka bu'iinsuma guutuu isinii kennee ka'ee bakka bu'iinsaan jijjiiruu danda'a jechuudha.
Uummanni Itoophiyaa amantaa walirraa qabaa fi malee amma fakkeenyaaf namoonni hedduun mana bakka bu'iinsaanii kan jarri bitatanii ta'an jechuudha. Kuni bakka bu'iinsi guutuun gaafa sii kennamu maqaa keetti daftee jijjiiruun dirqama jechuudha. Konkolaataas haa ta'u mana jechuudha. Maaliif dhimma yeroo ammaa kana baay'ee rakkisaa mana murtiitti jechuudha. Namni deebi'ee wal kaada waan ta'eef. Gaafa lafa yookaan mana seera qabeessa bitachuu dadhabnu bakka bu'iinsa sirrii fudhadhaa, bakka bu'iinsa guutuu fudhadhaa, bakka bu'iinsa guutuu sana jarbaa immoo silumaa waliigaltee mandaraatu jira jechuudha. Waliigaltee mandaraa kun maallaqa akkasiin itti walii kennitanidha. Isallee achi kaa'achuun barbaachisaadha. Yeroo osoo hin gubiin garuu ofiitti deeffachuun barbaachisaadha. Kanaaf dhimma manaatiin wal qabatee biyya laateessanii kaartaa qabaa maal qabaa jettanii maallaqa keessan hin dhangalaasina. Waajjira lafaa diimaati faayila jiru lafti sun sirriitti akkaataa pilaaniitiin jiraachuu fi rakkoo tokko irra jiraachuu dhabuusaa erga adda baafattaniin booda maallaqa keessan kennaa akkasitti bitadhaa. Nullee ani hunda keessaniifuu hiriyaadha jedhee kana mana waan ta'eef saatii barbaaddanitti nama boonu miti waan ta'eef nama kooru miti waan ta'eef yeroo koo kenneen hojjedhaa gadi bu'eetan jiraadha waan ta'eef hundi keessanillee na gaafachuu qabdu nama riisisuu qabdu yoo hin danda'e isiniifan deebisaa yoo hin dadhabe immoo yeroo man argetti isiniif deebisaan eenyu ta'a waan ta'eef yeroo ammaa kana baay'ee haalli jiru cimaadha waan ta'eef akka irraa of eeggattan isiniin jedha. Kanaaf isa kanaan wal qabatee kana jechuun barbaada Luulaa baay'ee galatoomii ijoollee kana baay'ee fayyadaa jirtu. Gaaffii isa xumuraa mana amma mootummaan jedhe kana mana garagaraa naannaa garagaraati namnummaan tokko Baalee Roobee Arsii Asallaarra bakka sadii mana yoo qabaatu taate sadanuu jijjiirachuu hin danda'a. Galatoomii qabxii kana nan kaasa jedhee tan irraan fadhee namni tokko jedha dambichi magaalaa tokko keessaa lama yoo qabaate jedha lamaaf isaa ol yoo qabaate keessaa kan barbaadee fi kan pilaaniidhaan wal simuu seera qabeessa godhataa jira. Haa ta'u malee dhimma magaalaa biraa keessaa qabaachuu hin dubbanne jechuudha. Kana jechuun magaalaa biraa keessaas yoo qabaate seera qabeessa godhachuu akka danda'u ni kaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf Shaashimanneedhaa fi Asallaadhaa yoo qabaate Shaashimannee keessaa lama yoo qabaate Shaashimannee keessaa lama godhachuu hin danda'u. Haadha manaa isaatiin illee godhachuu akka hin dandeenye dambiin kun kaa'ee jira jechuudha. Haa ta'u malee Asallaa jiru Shaashimannee isa jiruu fi isa Asallaa jiru godhachuu akka danda'u dambiin kun kaa'ee jira jechuudha. Ifatti baasee yoo hin dubbanne illee hin mormine waan ta'eef wanti hin mormamne immoo seera waan ta'eef namni tokko bakkuma jiru sana deemee yookaan bakka lafa sana qabu deemee seera qabeessa ni godhata jedheetan yaada. Akkanattis nana mana maaliif gap of the law jira kiftatii yookaan immoo seerri kuni kifti godhee kaa'ee jechuudha. Kana jechuun namni Jimmaa qabu namni Shaashimanneedhaa qabu the same time isa Shaashimannee seera qabeessa godhachuu hin danda'a isa Jimmaas godhachuu hin danda'a. Haa ta'u malee Jimmaan keessatti magaalaa tokko keessaa waan jedhuu fi magaalaa tokkoon ala garuu yoo qabaate seera qabeessa godhachuu akka danda'u ni kaa'a jechuudha. Kana wanti jiru. Amma gaafii cimaan uffitanii mee deemaa taatu. Magaalaa takka keessa manni laman eeyyamu jechuudha. Ammoo meeyyaanni sun akkam hin galle. Fakkeenyaaf magaalaa tokko keessaa namni tokko lafa caraqaa sadii qabaata. Maaliif shinshaanoodhaan lafa 20-30 fa'aa namni qabu jira. Isa kana hir'isuu fi keessaa kan pilaanii magaalaa sanaa wal simuu fi ulaagaa kaa'ame sana kan guutu deemtee seera qabeessa godhachuun siif eeyyamamaa jechuudha. Haa ta'u malee magaalaa tokko keessaa lafa lamaa fi isaa ol qabda taanaan siif hin eeyyamamu tokkitti kan pilaaniidhaan wal simu qofa seera qabeessa godhachuu akka dandeessuu fi haadha manaa keetiin illee yoo jiraate seera qabeessa godhachuu akka hin dandeenye dambiin kun kaa'ee jira. Haa ta'u malee magaalaa biraa keessaa qabaachuu fi dhiisuu irratti dambiin kun waan dubbate hin qabu waan ta'eef maybe waan seeraan hin dhorkamne immoo hayyamamaa ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif ati magaalaa biraattis nama biraati waan taateef. Galatoomaa naa galee jira. Gaaffii namni qabu gaaffii kitaaba akka barreessitan quba qabna ijoollee biyya Arabaa fi
Kitaabotan sana akkamittiin argatu ijoolleen biyya Arabaa dirqama isaanii fi waan isaaniin dirqamsiisni adda baafachuuf kitaaba ijoollee biyya Arabaatiif barreessitan ni qabdu. Sanoo haala onlaayiniidhaan argachuu danda'u moo biyya irratti bobba'aa jira moo ijoolleen biyya Arabaa deeman sa'aatii bahanii biyya Arabaa dhufu malee waan isaan fayyaduu fi waan isaan fayyadne namni adda baasee itti hin jiru. Akkatti hammaama dhiqanii fi akkatti shintibeetii dhiqanii yookaan immoo akkatti algaa afaan barsiisu akkatti shunkurtii muran barsiisu malee akkamittiin dirqama isaanii waan hin taane madaamaaf isaan gidduu waan jiru yookaan asarrii isaaniif hojjechiistuu isaaniif hojjetamaa gidduu waan jiru adda baasanii hin barsiisan waan ta'eef kitaaba sana isin immoo nu barreessitanii jirtu waan ta'eef akkamittiin kitaaba keessan argachuu dandeenya haala onlaayiniidhaan argachuu danda'ama moo kitaaba keessan biyya Arabaa irratti roobsamaa jira moo warra hamma batalay reef biyya bahaa jiru waan kana harka isaanii irraa qabaachuun giddeetaadha waan ta'eef ituu sana ibsanuu gootanii dasna jira galatooma. Ayyee galatoomi kitaabni ani barreesse seera hojjettootaa jedha keessaa mirgaa fi dirqama hojjettoota biyya alaa fi biyya keessaa jedha. Ergaa mirgaaf dirqama qofa miti kitaabni kun kan ibsu lammiin biyya biraa kamillee gaafa seerri ba'u in hordofaa hin dubbisaa seera isa irratti hojiirra ooluuf deemu hin bara jechuudha. Haa ta'u malee aadaan kun immoo Itoophiyaa keessatti waan hin baratamnee fi egaa an kitaaba ijoollee keenya biyya alaa deeman kana rakkoo jira yeroo hedduu nan dhagaa nan argaa keessaanis na qunnamu hin boo'u waan ta'eef rakkoo kana hin fura jedhee kitaaba tokko barreessee jira jechuudha. Egaa kitaabni kun namni biyya alaa jiru qofti dubbisuu osoo hin taane namni biyya keessa jiru ijoollee maatii biyya alaatii qabu kitaaba kana yoo dubbise yoo ijoolleen biyya alaatti qaamni si miidhame yoo harki sii cabe yoo miilli sii cabe yoo hojiirra ari'amtee dhufte yoo seeraan ala qabamtee dhufte yoo akkasumas immoo maadaamiin dhumti kun seeraan ala hojii sii addaan kuttee ariite biyya keessatti eenyutti matamee beenyaan kaffalchiifamuu akka danda'amu seerri kaa'ee jira jechuudha. Bu'uuruma kanaan kitaabichi mirga ijoollee kanaa biyya keessa biyya sana mirgi ijoollee kaffalchiifamu biyya keessa mirgi ijoollee kanaaf kitaabni kun irratti mirgaaf dirqama ijoollee kanaa sirriitti ibsa afaan Oromootiin barreeffame mirgi kee maali dirqamni kee maali kan jedhu sirriitti ni kaa'a jechuudha. Inni kan biraa ijoolleen maatiin gaafa rakkate ijoolleen gaafa biyya alaatti rakkatte biyya alaatti miti mirgi jiraa kan kabachiifamu biyya keessatti mootummaan bakka bu'aa kaa'ee jira. Bakka bu'aa kana immoo adeemsa maaliitiin deemamee ijoollee kanaa mirgi kabachiifamuu akka danda'u namni gaafa ijoolleen achitti rakkatte miidiyaatti baasuun ala seeraan akkamitti mirga ijoollee kanaa kabachiisuu akka danda'u hin beeku maatiin keenya jechuudha. Maaliif ijoollee biyya alaatti erguu malee faayidaa isiin achi argamsiiftu haaluma ta'een itti fayyadamuu malee ijoollee kana maaltu mudataa obboleettii koo maaltu mudataa obboleessa koo maaltu mudataa haadha koo abbaa koo maaltu mudata jedhanii hin yaadan jechuudha. Maaliif kanaa ta'iniif abbaan biyya alaa jiraatan jiraachuu danda'u waan ta'eef. Isa kanaan wal qabatee mootummaan seera inni kaayetu jira. Seera sana immoo bifa kitaabaatiin kitaaba bal'aa seera Saawudii Arabiyaa of keessaa qaba, Kuweetiin qaba, Joordaan, Beeruut akkasumas immoo Yuunaayitid Arab Emireetii illee biyyoota hundaayyuu of keessaa qaba kan walitti funaanamee barreeffamee fi ifa kan godhamee fi fakkeenyaaf namni tokko yoo biyya alaatti cabee dhufe osoo hojii hojjetu yoo cabee dhufe biyya keessatti hojjechuu hin danda'u. Kanaaf immoo inshuraansii akkamitti umurii isaa guutuu kaffalamuuf akka danda'u isa kanallee sirriitti kan ibsuu fi ijoolleen illee paaspoortii biyya alaatti fakkeenyaaf akkamitti argachuu akka danda'an yoollee fakkeenyaaf rakkoon jara mudateen baasii akkamitti qunnamuu akka danda'an ejensii jaraa qunnamuu akkamitti akka danda'an eenyutu immoo biyya keessaa jara bakka bu'ee illee ijoollee kanaaf himachuu danda'a eessatti himatama eessaa jalqabamee himatama eessatti immoo deemama foormiin himannaa immoo maal fakkaata bifa kamiin barreeffama kan jedhu sirriitti kitaabni kun kan of keessatti qabatuu fi itti yaadamee kan barreeffama hawaasni keenya xiqqoosi hubannoo fudhachuuf baay'ee hin barbaadan waan ta'eef haalli yeroo amma jiru sooshaal miidiyaattis reebdhuufna waan ta'eef suuta baraa waan deemnuu fi fuulduratti numa barama kitaaba akkasii barbaachisaadha jedhee ijoollee keenya hin fayyada jedhee tan barreesse. Egaa kitaabni kun kan inni argamu ijoolleen hedduun biyya alaatii bitataniiru. Garuu ammallee diiliveriin goonee fi hin deemne onlaayiniidhaan bakka tokkotti erguu barbaadeetanii. Egaa kitaabni kun yookaan guyyaa tokkos piroogiraamii qabdanii kitaaba kana erga beeksifnee booda kitaaba kana hundi keessa yoo bitattanii waatsaappiin banamee
WhatsApp irratti gadhiifama achirraa buufatanii ijoolleen akka dubbisan gochuu ni dandeenya. Baruu qabdu, beekuu qabdu akkuma lammii biyya kamiyyuu kabaja argachuudhaaf, ulfina argachuudhaaf seera ofii beekuu fi seera maatiin biyya keessa taa'ee achitti mirga keessan kabachiisuu akka danda'u seerri waliigalteen biyyoota lamaan gidduu jiru jiraa fi bakki itti matan illee jira waan ta'eef isa kanaan wal qabatee egaa kitaabichi sirriitti kan ibsudha. Kitaaba kan yoo Rabbi jedhe garuma keessaniin munaanis lulaanis akkasumas immoo namoonni bebbeekamoo taatan hawwiinis maastarsis bifa ta'een qindeessitanii kitaaba kana isin bira ga'uu danda'a jechuudha. Maaliif poostaan erguun barbaachisu? Maaliif madaamiin namoonni tokko tokko gaafa meeshaan bakkeedhaa isinii dhufu isinitti haaruu danda'u waan ta'eef kitaabichi faarzalii akka gurguramu waan hin barbaanneef yeruma tokkotti dubbistootaan barbaadu bira ga'uusaa waan hin barbaaduuf guyyaa tokko beellama qabdanii kitaaba san isiniif raabsamuu hin danda'a jechuudha. Galatoomaa kabajamtu. ما شاء الله تبارك الله هدوتك وقلتهم والفات جزاكم الله خيرا أسمان ونن الله خيرا بربادو اوكي hordoftoonni keenya akkasuma illee kan miseensa keenya taatan of duraaf illee miseensa keenya ta'uu warri barbaadan akkasuma wanti nuti hojjetaa jirru kun seeraan akka wal qabataa jiru asumaan ragaa bahuudhaaf obboleessi keenya obbo Beekaa Jibriil asitti argamuun ragaa isa guddaadha jechuu barbaadeeti. Namoonni nu wajjin imaluu barbaadan akkasuma illee jijjiirama wantoota adda addaa ofiif jijjiiruu walii wal jijjiiruu fi akkasuma illee of argachuu wajjin wal qabatee wanti nuti itti adeemamaa jirru kun of duratti karaa seera mootummaatii fi akkasuma illee seera amantii keenyaatiin kan walitti hin buune ta'uu siyaasa kamirraallee bilisa ta'uu namummaa fi mirga namummaa keessattuu dubartoota qofatti akka xiyyeeffatu asumaan isin beeksisuu barbaada kunoo isaan irratti jechuun fedha. Jazaakumullahu khairan. Innagama lola. Jiraamti. Okay, waan amma jataa dhaggeeffataa ture irratti kitaabicha kana akka galaa jirutti osoo qabattanii anaaf gaariidha. Akka barreeffama beekaatti osoo hin tahiin akkata fi dirqama keessaniiti labsii seeraa beekanii mirga ofiitiif falmachuu fi akka maraattuu karaarra dhaabbattee ijoolleen teenya boohuu waa waliin ginne. So kitaaba kana iyyaaffattaniiti isintu soqachuu qaba malee sila isin soquu hin qabu jechuudha. Kan akkasitti akka qabattan barbaada. Kan biraa ammoo labsii amma jettan kana ijoolleen biyyaan ala jirtu wikkilinnaadhaan sirreeffachuu dandeetti moo dirqama dhufuu qaba? Biyya alaatii dhufuun barbaachisu. Maaliif konsulaan biyya alaa keessa faca'anii jiru. Akkasumas immoo imbaasii qaba. Itoophiyaan biyya isin jirtan hunda keessaa yoo qabdu jedhee kana mana achuma deemtanii maadaamii keessan kadhattanii dhimma akkasii qabna jettanii kutaa wikilinnaa deemtanii wikilinnaa kennuudha. Wikilinnaa kan kennitanuu maatii keessaniif kan kennitan yookaan fira keessanii yookaan namatti dhiyaattanuuf lafa dura mana duraan bitattanii qabdan irratti seera qabeessa akkasiniif ta'u kaffaltii barbaachisaatti kennitanii seera qabeessa akkasiniif ta'u gochuu ni dandeessu. Baay'ee waan salphaadhaa biyyatti deebi'uu barbaachisu. Bakkuma jirtan teessanii deeffachuu dandeessu. Galatooma anillee gaaffii biraa wanti xiqqooshi akka namni biraa dhaga'u wanta ani fedhu ijoolleen biyya Arabaatti dingata akka hin taaneen madaamiin simmiitees haa ta'u yookaan immoo akka hin taaneen madaamii keessatti cabuudhaan yookaan immoo makiinaa rukutuudhaan jismii keessan irratti miidhaan adda addaa yoo ga'e inshuraansii biyya Arabaa keessa jiranidha moo inshuraansii Itoophiyaa irra jiranidha kan isaaniin tajaajilu jedhee kan adda nu baastanii. Galatooma. Egaa dhimma biyya alaatiin wal qabatee seera qabeessaan deemte ejensiidhaan deemte taanaan yeroo baay'ee kaffaltiin kan kaffalamu biyya keessa. Maaliif shamarri tokko gaafa biyya alaa baatu ragaansi inshuraansiidhaan walitti qabsiifameeti kan deemtu jechuudha. Isin beekuu dhiisuu dandeessu haa ta'u malee inshuraansiin biyya keessatti hin galamaaf nama kana yoo jirratti lubbuun sii darbe beenyaa maatiitu kaffalama. Fakkeenyaaf yoo ilmoo qabaatte ilmaan siiti. Yoo ilmoo qabaatte ilmaan saati. Akkasumas immoo yoo qaamni miidhame immoo ragaa qaamni miidhamuu biyya sanaa mana yaalaatti fudhattee dhufuudhaanii biyya keessatti fakkeenyaaf umuriin si waggaa 25 yoo ta'e
namni tokko waggaa 60tti xoorataa yookaan sooroma ba'an yoo ta'e waggaa 60 irrisuu 25 meeqa ta'a baay'isuu qarshii isiin har'a achitti nyaattuutiin kan fakkeenyaaf waggaa 35 haa ta'u waggaa 35 yoo ta'e riyaala 1,000 yoo nyaatte ta'e riyaala 1,000 baay'isuu waggaa 35tu kaffalamaa jechuudha. Sana irrisuu parsantii qaama sii miidhameetu kennamaaf jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko haga miiliyoona tokko haga 500,000 haga waan akkasii ijoolleen keenya meebii kanatti yaaddanii akka gootanuuf osoo hin taane akka bartanuuf seera qaamni namaa maallaqaan jijjiiramu hojii irratti miidhaan sun hojii irratti ta'uu qaba jechuudha. Inni kan biraa konkolaataa walitti bu'een wal qabate egaa konkolaataan suni biyya alaati fakkeenyaaf siin osoo konkolaataa sanaan deemtu yoo konkolaataan suni siidhaa hojii dhaqu yoo fakkeenyaaf cabde hojii osoo dhattu jechuudha. Bakka bashannanaatti saala sirreessuuf haa deemtu bakka hojii biraatii bakka biraas haa dhaqu ijoollee keessaa yoo kaampaanii hojjetan jechuudha. Konkolaataa hojjechiisaa sana keessa jiru taanaan konkolaataa sana keessatti inshuraansiin biyya sanatti kaffalamuuf hin dirqama jechuudha. Haa ta'u malee konkolaataa dhuunfaatiin deemaa jirti taanaan meebii inni kirkirii yookaan immoo wal falmisiisaadha waan ta'eef konkolaataa abbaa qabeenyaa sarvisii kaampaanii sun isinii ajaje sarvisii namni isin jala hojjetan sun isinii ajajeen osoo hojii dhaxxanuu yookaan galtanuu yoo miidhamtanii bashannanaaf yoo baatanii isinii in ilaalu jechuudha. Inshuraansiin hin kaffalamu jechuudha. Kanaaf bifa kanaan isinii kaffalamuu danda'a. Yoo magamattiin arganne asitti argachuu ni dandeessu jechuudha. Makiinaan sadaffaan fooltii yookaan qaama sadaffaa makiinaa qaama sadaffaatiin dhufee dhiibbaa yoo isin irratti ga'e garuu dirqama biyyuma sanaa inshuraansii argattu jechuudha. Haala kamiin akka argattan immoo egaa iyyachuudhaan qaamni isin fuudhee deemaa jiru sun yookaan immoo ijoollee dhiiraafaa yoo taatanii ofiif diraayiv yoo godhaa jiraattanii qaamni isin rukute sun inshuraansii kaffaluunsaa dirqama waan ta'eef bifa kanaan itti fufuu dandeessu. Galatoomaa wallahi. Waan asirratti munii daqiiqaa takkatti dhiifama guddaa waan dhimma amma kana ilaallatu itti galgala kana nuqunname tarii namoonni jala jirtan arguu dandeettini. Mucayyoo itti Suudarabiyaatti har'a mana Dr. Asliititti inni achi seenee ture. Dhuftee mucayyoon ji'a 3 hin geenne. Ji'a takka ofa eegadala itti gaafa ji'a lammaffaa mucucaattee jiidee namitti mana isiin dura itti karama seeraatiin dhufte Itoophiyamarraa. Fuutee karaa irra darbitee poolisni fuutee mana yaalaa geessitee haga mucattiin haarawaa takka hin beektu afaanii ji'a 2 mana yaalaa ciifte. Amma waan san irratti galgala kana mana Dr. Asliititti wal geennee akkaataa imbaasiin Itoophiyaa dhaqee waan san qarqaarutti hanga ammoo toora eejansii Itoophiyaa irraa baasisan hanga goonutti jennee nama godhaa turre. Waan sanitti waraqaa harkaa takkan qabdu amma imbaasiin dhaqee mucayyoo san akka hordofuu hin danda'ame yaada kana sin gaafachuu barbaade maaliif uummanni waan jiruun biraan dhaabannaa mana yaalaa achitti yaalchisuu garii mootummaan maallaqa san gaafachuu danda'a waan kana akkamitti argachuu dandeenya sin jechuu barbaade yaada kanarratti. Dhimma akkasii imbaasii dhaquun barbaachisaa miti amma kana keer gochuu miti maaliif imbaasiin yoo rakkoon addaa fakkeenyaa fi balaan uumamaa fakkeenyaaf balaa waraanaa fi wantoonni gurguddaan yookaan dhiibbaa hawaasa magaalaa sana yookaan biyya sana keessa jiru irratti uumu yoo jiraate imbaasii dhaquun akkasumas immoo yakkoonni adda addaa yoo nama irratti hojjetame imbaasii dhaqanii imbaasiin abukaatoo yookaan immoo gorsaa seeraa bituu fi dirqama qaba jechuudha. Kun dirqama seeraa. Jettaman taloon mana yaalaatti doktorri imbaasii yoo dhufe malee isiyyuu isinitti hin kennu ijoolleen itti gaafatte fakkeenya mucaan saafii jedhan tokko jira yoo imbaasiin dhufee fuudhe malee waan poolisni nutti kennee fi mucatti waallee nyaattu kanallee gorsaatte yoo imbaasiin dhufe malee nama dhuunfaatti kennuu hin dandeenyu jedhanii yeroo san mucayyoo didan yeroo sanitti. Baay'ee hin xumurre. Kanaaf dhimmichi akkam ta'adha amma mucayyoo mana yaalaa jirti. Egaa mootummaan gaafa ijoolleen biyyaa baatu seera qabeessa wanti inni ejensii as dhaabee fi hojiin ejensii inni tokkoffaan stay in contact with one employee biyya alaa deemanii jechuudha. Ijoollee keenya biyya alaa ba'aniin sa'aatii 24 wal qunnamuu qabu jedha. Egaa namni aangoo qabu jalqaba ejensii Itoophiyaa keessa jiru. Ejensiin Itoophiyaa keessa jiru nama galmee ofii irratti galmeessee faayila saasirannaa kiilooti ministeerii yookaan ministeera hojii fagummaatii ergee dirqama hordofuu qaba jechuudha. Ejensiin asii ergu kuni bakka bu'aa gamaa qaba waan ta'eef bakka bu'aa sana dirqisiisuu dirqama qaba jechuudha. Bakka bu'aan gama jiru sun immoo haala uumame sana ilaaluudhaan dirqama hojjettuu manatti qacare sana hojjettuu sana
hordofuu fi miidhaan addaa yoo irra ga'ee haalli rakkisan yoo irra ga'ee yoo haala inni furuu hin dandeenye ta'e imbaasii deemee imbaasii deeggarsa gaafatee waliin xumuruudhaan hojjettutti sana miidhaa qaama irra ga'e sana ragaa mana yaalaa barreessisuudhaan biyyatti deebisa. Gaafa biyyatti deebite garuu gaafa biyyatti deebite inshuraansiin sun waan isin cabde miidhaan qaama sun parsantiidhaan kaalkuleet godhamee kaffalamaaf jechuudha. Asuma wanta isinitti himuu barbaadu mucaan tokko barsiisaadha asirrallee jiraachuu danda'a. Yeroo dhiyoo kana dhuftee turte haati manaasaa cabdee jechuudha. Maallaqni guddaan kaffalameeraaf osoo mana murtiin naqin jechuudha. Maallaqa guddaan umurii isiitiin kaalkuleet godhamee parsantii 35 kaffalameeraaf jechuudha. Maaliif Xuqur Ambassaatti erganii parsantiin qaamni isii 35 miidhame jedhanii kana booda kaalkuleet godhamee umurii isiitiin jechuudha. Umurii waggaa isiin ganaa sooruma baatootiin kaffalameera jechuudha. Kanaaf mana asilii irratti mana maalii irratti caalaa seera beekuun baay'ee barbaachisaadha. Murteessaadha. Hooyiidhaan seerri hin deemu. Iyyuudhaan seerri furmaata tokko hin argatu. Maaliif yeroo baay'ee iyyuun deeggarsa wayii dhageessisuun qaamni seera akka dhaga'u gochuudha. Kanaan alatti waan tokko uumuu waan hin dandeenyeef seera baruun keessan dirqama jechuudha. Kitaaba keessatti tokko kanan barreessa waa'ee kanaati. Miidhaan gaafa nurra ga'e eessa deemuu qabna akkamitti deemuu qabna waraqaa maalii qabannee biyya galuu qabna kan jedhudha. Kanaaf amma salphumatti ejensii si erge Itoophiyaadhaa adda baasaa. Ejensii si erge kana gaafa adda baastanii ejensii gamaa sanaan dirqisiifama. Ejensiin gamaa sun immoo yoo haalli poolisii hirka jiru sun isan deemsifne ta'e yookaan yakkaan qabamee poolisiin waa lamaaf dhowwachuu danda'a. Tokkoffaa nageenya mucaa sanaatii fi lammaffaa immoo hojjechiisaan sun yakkan irratti raawwateef ragaa godhachuudhaaf hojjechiisaa sana himachuuf poolisiin dhorkuu danda'a jechuudha. Kanaaf ejensii asii ergee adda baafadhaatii ejensii gamaa immoo itti ergame adda baafadhaatii mana kamitti akka qacaramtee fi mucayyoon sun immoo ejensii sanaan akka achii baafamtu yoo ejensiin sun hin dandeenye ejensiin sun deeggarsa imbaasii akka gaafatu gochuun dirqama kanaaf seerri kaa'ame jechuudha. Galatooma baay'ee dadhabeera waan ta'eef. Galatoomaa nuti sin galateeffannaa. Galatoomaan hedduu ulfaadhaa kabajamaa. Yeroo biraatiifis akka nu jalaa huffannanii nuun baqanneef asuma irratti dhaabnee haa geggeessinuuni. Inshaallah yoo ustaazni keenya waan jedhan jiraate du'aayisii godhanii adda baana inshaallah. واجد شوف هذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع البيت رسول الله جمال جيبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل نمني لمن قالتهم فني ربي ساد اللي قالتهم فتو تدرى سيقالتهم ربي بودا سيقالتهم فتشون فدا مالي في وانا بيت waan gartee it's never late really ti waan kanaan dhuftee ummata keetiif tajaajila kennuuf yeroo keetiin barnoota keetiin tana rasuulli jeebeeyta ballighu anni walau aaya jechuun hadiisa hedduutti hiikamti barnoota rabbi si barsiisee dandeettii rabbi si kennee dandeettii kana khayrukum anfa'u linaasi jee namni namarra caalu nama ummata isaa kaddamu tanaafuu dhugaan taa'eetiin jala dhaggeeffadhe beeyta wallahi nama akka keetii kan rabbi nu heddummeessu nama akka keetii kan agartee umrii barahaa qabdu hamtuun sin harkatin ammoo namni keenya they have to be educated they have to be barachuu qaban if eeguu qaban mirga isaanii waan godhuu qaban nuti hogguu hedduudha as Ethiopian ajennu as African we are so one dabeta we don't care nama fi care goona lubbuu teenya tana dhiisne nama fi dure kanna yoo ati jiraatte yoo ati fayyaa qabaatte sani nama fi illee waa goota yoo fayyaa qabaatte biyya keetii fi haadha abbaa keetii fi waa goota tanaafuu ilmaan kiyya jabaadha jala deema wanna kana hin tuffatina don't look at this easy I'm serious we as American we as a Canadian no barbadi Asia galchi intalati galchi abbo you know so really I appreciate do gonna to me Good luck, Asia. yes I'm happy wallahi bayan gammade shin nufut Asia jamalna galchi
بكي مال وريها رمان جلسة بكي ندبا مال جان I don't know I جماعة totally forget السلام عليكم أنت ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما نورتي اللالي الشاشة ها ينور قلبكم سبحانه وتعالى. أما اللالي بر شيري نقولني أما اللالي جرتاني جرت أنا هارو جنة بريد أبو محمد مالي رجرتني والله دعوات تنتوري بر سنبودا عقوبة هون لايفي شيري نقولني لالي سنبودا دفه مالي رجرتني تكشو إبساف أنا دابا تكشو إبساف Buna Maanis ashayee sagantaa keenya beekamaa hullee muka pirogiraama ينبيخو أنا إنسانو براك دوران أما كورسي خنوت تنجرا بيا خينيا سنرى إنسانو بر بيزين تايبا beekaa keenya xiqqoo ishii nu ibsiifishi nu barbaachisti waan ta'eef. Buna سجنتا مال الرجرتني منا خلي سلالتي دو كغارين دلقو جرتا ربي سبحانه وتعالى هلايسا خيري هلايسا سيابا وبلتتيا آمين يا رب هاي يا موتوج نايم مال الرجرتني أسري دو فجرانا برا لقيتين تكشون بهاخا Ayyee. بريف قولا بريف مين بخبر وبلا ينخو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Duraan dursee atis jabduu akkamuna hunda keessanuu nan beekaa yoon tiiktookii kana dhiyeenyatti dhufellee nan beekaa isin jajjabduudha hundi keessanuu ustaazii sadda baruu kiyyatti alhamdulillah sooshaal miidiyaan kun faayidaa inni qabu keessaa tokko kana namoota walitti fiduudha walitti fiduu qofa osoo hin taane akka wal fayyadamu gochuudha abbaatti fayyadamuu beekee kana tooppikiin nuti har'a qabannee jirru haala amma mootummaan naannoo Oromiyaa murtee jabaa dhimmoota lafa kaartaa hin qabne wal qabatee fayyadamummaa hawaasaa cimsuuf wanta seeraan ala ta'e seera jechuudhaan seera kana nama tuume jechuudhaan dambii lakkoofsa 259 bara 2018 baatii 7ffaa kana keessa baasee jira jechuudha. Egaa haala dambii kanaatiin wal qabatee dambiin kuni haala kamiin ijoollee keenya lafti kaartaa hin qabne magaalota Oromiyaa guutuu keessa jiru kan ijoollee biyya alaati jechuun hin danda'ama jechuudha. Parsantiin 80 ol kan ijoollee biyya alaati. Egaa ijoolleen biyya alaa jiran kuni duraan yaaddoo hamaa keessa turanii diigamaa ture manni mootummaan tarkaanfii jajjaba gara jabummaan itti fudhataa ture haa ta'u malee boodarra haaluma hawaasni kun dhaga'uu danda'uun hawwuu danda'uun yookaan yaada mootummaanis hawaasa waan ta'e waan hawaasa keessa jiru waan dhaga'uuf waan hafee kan hafee seera qabeessatti hawaasaaf deebifna jechuudhaan dambii kana baasee jira jechuudha. Egaa dambii kana wal qabatee hawaasa keenyaaf hubannoo uumuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo riskiin yookaan immoo kanaan wal qabatee illee miidhaa hamaan ijoollee keenya irratti dhufuu danda'a jechuudha. Sababni miidhaan dhufu keessaa tokko haadha yookaan abbaa yookaan obboleessa yookaan abbaa manaa yookaan hiriyaasiitiin lafa kana seera qabeessa yoo godhatte booda namni bulee jijjiirama waan ta'eef lafti kun gatii guddaa baasaa deema. Manni kun gatii guddaa baasaa deema. Kun immoo namni jijjiiramuu danda'a. Obboleessis namatti jijjiirama. Obboleettiinis haatis abbaanis hin beekamu haala jiru wal qabatee jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya hubannoo uumuun barbaachisaa waan ta'eef ijoolleen munaanis luulaanis naaf eeraniiti kanan dhufe. Kanaaf egaa isa kana hir'isuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu irratti kan ibsa kennaa ture jechuudha. Egaa dambii kana raawwachiisuuf qajeelfamni haaraan immoo ba'eera. Yaa qajeelfama sana guutuu yoon dubbisu baadillee qajeelfama akka qajeelfama kanaatti ijoollee biyya alaa jiranuu bakka bu'iinsa ergatanii maqaa jaraatiin osoo biyyan dhufin imbaasii biyyoota garaagaraa keessa jiran biyyootuma jarri jiran keessa jiran nutti fayyadamuudhaan yookaan qonsolaa naannoo keessa jirutti fayyadamuudhaan bakka bu'iinsa erguu akka dandeessanu bakka bu'iinsa sanaan immoo maqaa keessanitti lafti kun ulaagaa haaluma dambicha jalatti kaa'ameen bifa pilaanii magaalaa sanaatiin wal simu yoo ta'e lafa mootummaa adda ta'e irratti yoo hin taane ala seera qabeessa godhachuu akka danda'an ni kaa'a jechuudha dambiin kun. Kanaaf qajeelfamni kunis beekuun ijoollee keenya barbaachisaadha waan ta'eef kanaaf ajandaa kana irratti kan nuti mari'ataa illee hunda isaarra deebi'uu yoo barbaachisu baatellee akkasii.
Ustaasni keenya gaa xiqqootu du'aa eegootanii fi waan kana ifa